Nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jenna daawwattoota keenya kun oduu ijoo torbaniiti. Oduu ijoo torbanii akkuma beekamu karaa foddaa televizyiinii ONN fi miidiyaaleen adda addaa dabarsan jajjaboo jennee kan isiniif dhiyeessinudha. Egaa har'asii kan isiniif dhiyeessaa jirru oduu ijoo torbanii keenya har'aatiin nan Baayiluu Naccoo akkasumas waayilli kiyya Geetuu Alamaayyoo na waliin jira. Ogeessi kaameeraa keenya ammoo Abtaamuu Abarraati. Aga xumura oduu ijoo keenyaatti waliin turan affeerraa kooti. Asuma gamana jalqabarraan ka ani Geetu torban kana keessa paartiin Koongirensii Federaalaa Oromoo walgahii taa'eeti jira yookaan kora taa'eeti jira. Kora kanarratti qabxiilee adda addaa kaasuun ibsa ejjennoo dabalatee wantoota adda addaa kaaseeti jira. Inuma ammoo ijoo dubbii ta'uudhaan ibsa isaa keessatti kan inni kaa'e Oromoon yeroo kamuu caalaa ajjeefamaa buqqaa fi dhamaa akka jiru. Kanaaf ammoo falli yookaan furmaanni marii biyyaalessa hunda hammate akka adeemsifamudha. Egaa mataan paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaan torban kana keessa ibsa miidiyaaleef kennaniini. Profeesar Mararaa Guddinaan egaa nama waan dubbatan fuulduratti dubbatanii inumaa yeroo hedduu nama sodaa tokko malee miidiyaatti as bahuudhaan rakkoo fi qeeqa jiru hundumaa kan ibsatanidha. Profeesar Mararaani egaa haalli yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru kan durii caalaa daran akka jabaate inumaayyuu mootummaan maal na dhibde jechuudhaan humnoota adda addaa qaamonni garaagaraa uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa irratti miidhaa geessisaa akka jiru dhimmoota nagaa wal qabatanii amma gama mootummaatiin mariin komishinii biyyaalessaa jedhamee sochiin itti jiru wal qabatees yaadatti kennaniiru. Mootummaan baacoo dhiisee dhuguma waan qabatamaa lafarra jiru marii biyyaalessa hunda hirmaachise akka gaggeeffamu. Kanaaf ammoo dursa nagaa buusuu fi waraanni dhaabbachuu akka qabu qaamoleen wal waraanan waraana dhukaasa yookaan waraana dhaabanii mariif of qopheessuu mari'achuutu furmaatadha jechuudhaan egaa kaafaa'uun ibsa isaa keessatti hiriira. Ibsa qabxii ejjennoo gara 10 ol qabu keessaati tokko immoo miseensonni fi hoggantoonni dhaabichaa tokko tokko mana hidhaa keessatti raarfamaa akka jiran inumaayyuu ammoo keessumaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuudhaan yookaan miseensonni maatii keessanii waraana bilisummaa Oromootti makameera jechuudhaan isaanitti taappeellaan ta'anitti maxxansuudhaan miseensota keenya hidhaa akka jiru kan nuti hubanne jechuun kaafaa'uun ibsa baaseera. Darbee immoo waajjiraaleen kaafaa'oo godinaalee lamarraa kan hafe irri jireessisaa naannoo 200 akka ta'u humnoota nageenya mootummaa Itoophiyaatiin akka humnaan uguramanii cufamanii fi qabeenyiiwwan waajjiroolee keenya hedduunis qaamota nageenyaan akka saamamedha jechuun kaafaa'oon torban kana keessa ibseeti jira. Akka ibsa kaafaa'oo kanatti godinaalee dhiyaa fi Arsii Bahaarraa kan hafe waajjirri isaa hundi Shawaa dhiyaa jechuudha dhifama. Godina Shawaa dhiyaa fi Arsii Bahaarraa kan hafe waajjirri isaa hundi akka cufame kan inni himu. Keessumaa dhimmoota dhiittaa mirgoota namoomaa wal qabatee wanti Oromiyaa keessatti jiru akka malee akka nama hiraarsu dhiittaa zaliilli adda addaa akka irratti gaggeeffamaa jiru lammiilee Oromoo fi Oromiyaa irratti. Kanaaf kun dhaabbachuu akka qabudha. Egaa walgahii koree giddugalaan torban kana keessa kaafaa'oon taa'een kan inni beeksise. Egaa walgahii isaa kana amajjii gaafa 13-12 kan inni adeemsise. Jilli kaafaa'oo kun ammoo egaa jilli kaafaa'oo Profeesar Mararaa Guddinaa fi kominikeeshinii dhaabichaa dabalatee koreen hojii raawwachiistuu dhaabota dhaabicha kanaa 3 gara garba Atlaantikitti imaluudhaan hawaasa diyaaspooraa naannoo Ameerikaa fi akkasumas naannoo Awurooppaa jiran akka qunnamuuf jiranis egaa karaa fuula Feesbuukii dhaabichaatiin ibsa baaseen beeksiseera. Egaa kun oduu ijoo torbanii jennee daawwattoota keenya biraan geenyedha. Geetu mee kan si cinaa jiru jiraate daawwattoota keenya biratti. Egaa oduun lammataa kan na bira jiru waa'ee hundeeffamuu waggaa 60ffaa Maccaaf Tuulamaati. Hundeeffamuun Maccaaf Tuulamaa waggaa 60ffaan isaa torban darba kana keessa magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti gaggeeffameera. Bakka keessummoonni akkasumas miseensonni isaa jiranitti kabajamee ooleera.
durataan pirezidentii waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee haasaa taasisaniiru. Namoota naannoo sanatti argaman dhufanii waggaa 60ffaa sanarratti argaman illee hedduu galateeffataniiru. Barruu adda addaa waldaan Maccaaf Tuulamaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gochaan buusee bu'aa ba'iinni keessa darbe akka uummata biraan ga'amuuf barreessaa waldichaa Mulgeetaa Riqituuf dabarsanii kennaniiru. Mulgeetaa Riqituu waraqaa sana uummataaf raabsee seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti Maccaaf Tuulamni maal godhee hundeeffamni isaa akkam ture, Maccaaf Tuulama qofa immoo Tuulama dabalatee Macca dabalatee akkasuma kan adda addaa Ubuntu Raayyaa maal kana dabalatee kan jedhu hundeeffama isaa walitti qabuudhaan kan inni barruu sana qopheessee uummataaf dhiyeesse. Haala kanaan haala waatiin kabajamee ooleera. Fuulduratti immoo maal gochuu akka qabu, akkamittiin dhimma siyaasaa, diinagdee akkasuma misoomaa irratti maal gochuu akka qaban irratti mari'ataniiti kan gargar ba'anii waldaan Maccaaf Tuulamaa haala waatiin kan inni galma giddu galaatti kabajamee oole baay'eelu. Egaa waldaan Maccaaf Tuulamaa keessumaa baroota 1970 keessadha kan inni hundeeffame. Seenaan waldaan Maccaaf Tuulamaa gabaabaatti kan dhumu miti. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo har'a sadarkaan qabsoo bilisummaa Oromoo irra ga'eef duubaan utubaa ta'uudhaan kan yoomiyyuu hin dagatamne waldaa imaanaa uummata Oromooti jechuun nama dandeessisa. Egaa waggaan hundeeffama isaarraa kaasee bu'aa ba'iin waldichi keessummeessaa ture. Firii yookaan immoo bu'aa inni waldaan sun amma dhaloota ammaaf qaqqabsiise yookaan argamsiise. Akkasumas immoo gara fuulduraatti waldaan kun maal ta'uu qaba, maal irratti xiyyeeffachuu qaba kan jedhu torban kana keessa kabaja hundeeffamaa waggaa 60ffaa waldaa Maccaaf Tuulamaa wal qabatee torban kana keessa kan inni dhaga'ame. Yaadattoo ta'ee 70moota keessa barattoonni Oromoo qabsoo yeroo isaan finiinsan diddaa sirna nafxanyaa kaasee baroota hedduudhaaf uummata Oromoo cunqursaa ture. Gita bittoota Habashaatiin uummanni Oromoo kolonii jalatti yookaan gabrummaa jalatti hogguu kufaa ture. Ilmaan Oromoo qaqqaalii hedduun miseensota waldaa kanaa ta'an hedduun isaanii egaa mallattoo guca bilisummaa Oromoo ta'uudhaan yerootti yaadataman. Waldaan kun illee beekamtii kan isaaniif kenne. Waldaan kun sababa waldaa Maccaaf Tuulamaa kanaan qabsoon Oromoo ititee as gahuudha kan inni dhaga'amee jiru. Bu'uureessitoota keessaa akkuma kaastee pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damisee nama tokko. Obbo Dirribii Damiseen yeroo dheeraa fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hadhaa qabsoo Oromoon gaafattu hundumaa dhamdhamachaa haga sadarkaa ammarra jiran irra ga'aniiru. Waldaa kana bu'uureessuu keessattis nama shoora olaanaa taphatanidha. Isaan malee namoonni hedduun, hayyoonni hedduun, ogeessonni hedduun waldaa kana keessatti hirmaannaa taasisaniiru. Haa ta'uti waldaan kun akka barbaadamuuf akka eegamutti utubamaa kan jiru. Kanaaf uummanni Oromoo dhaaba kana yookaan waldaa wal gargaarsa Oromoo kana warreen ala jirtan as keessa jirtanis gama dandeessaniin akka cinaa dhaabbattan jechuudhaan pirezidaantiin waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee torban kana keessa dhaamsa uummata Oromoof dhaamaniiru. Kun dhugaadha ijoo jennee kan daawwattoota keenya biraan geenyedha. Kan itti aanu oduu ijoo torbanii jennee kan daawwattoota keenya biraan gahaa jirru ammoo daawwattoota keenya ajjechaa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kan turan obbo Battee Urgeessaa waliin wal qabatee maatiin isaanii kana dura bakkuma dhaloota isaanii magaalaa Maqiitti qaamota nageenya mootummaan hidhamanii akka turanidha. Isaan keessaa namoonni maatiin obbo Battee Urgeessaa keessaa abbaa ijoollee lama kataan obbo Miiloo Urgeessaa fi obboleettiin obbo Battee Urgeessaa Simboon hidhamanii turan. Battala obbo Batteen ajjeefametti. Haa ta'uti guyyaa muraasa yookaan turtii guyyoota muraasa booda obboleettiin isaanii kun mana hidhaatii baatetti. Obboleessi obbo Battee Urgeessaa garuu mana murtiitti deddeebi'uudhaan dhimma kana manni murtii illee bilisa yoo jedhullee egaa poolisiin ajaja mana murtii kabajuu dhabuudhaan haga har'aatti mana hidhaa keessatti akka dararamaa jiran miidiyaaleen gabaasaati jiru. Addis Istaandardiinis miseensota maatii isaanii wabeeffachuun torban kana keessa akka baasetti ammallee murtii seeraa malee obboleessi qondaala siyaasaa abaa obbo Battee Urgeessaa obbo Miiloo Urgeessaan ajaja mana murtii malee yookaan ajajni mana murtii kabajamuu dhabuudhaan mana hidhaa
magaalaa Maqii keessatti hiraarfamaa akka jiran yookaan immoo achi akka hin baane torban kana keessa gabaasa qabateen baheeti jira. Egaan geetu dhimma jecha qondaala siyaasaa baa'oo kanaanii namoonni hedduun akka ukkaamsamanidha odeeffannoon babba'aa turanii. Gabaasaan keenya Soraa Jirmaalii baatii obbo Batteen miidhaman yookaan immoo lubbuun bahan sana sirna awwaalcha isaanii irratti dhaqee hirmaachuuf kan ture. Egaa Soraa Jirmaalii gaazexeessaa ONN kaduraanii akkasumas barataa yuunivarsiitii muummee gaazexeessummaa fi kominikeeshinii kan barataa ture yuunivarsiitii Finfinnee irraati jechuudha. Haa ta'u malee sirna awwaalcha sana irratti hirmaachuuf osoo deemuu qaamota mootummaatiin ukkaanfamee hidhamuudha kan dhaga'ame. Maatiin isaaniillee kana dura ONN itti himaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana inumaayyuu amammoo eessa akka jiruyyuu wanti beekamu akka irraa hin jiraanne mana murtiitti illee dhiyaachuu dhabuusaa haga ammaatti maatiin barbaadanii akka dhaabanidha kan inni dhaga'ame. Gaazexeessaa Soraa Jirmaalii malee namoonni hedduun akka sababa ajjechaa obbo Battee Urgeessaa waliin wal qabatee mana hidhaa magaalaa Maqiitti akka hidhamanii jiran odeessi adda addaa yeroo hedduutti nu qaqqabaa ture. Kun oduu ijoo torban jennee daawwattoota keenya biraan geenyedha. Mee kan si cinaa jirutti fufi. Egaa baay'ee oduu jajjabaa jennee qabannee keessaa kan daawwattoota keenya biraan geenyu muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed obbo Taakkalee Uumaa fi muudama kennaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed obbo Taakkalee Uumaa fi daldala aksiyoona Itiyoo Jibuutii baabura Itiyoo Jibuutii godhanii muudaniiru. Akkuma beekamu obbo Taakkalee Uumaa gita hojii adda addaa irra turaniiru. Ministeera albuudaallee turaniiru. Bara 2018 yeroo jijjiiramaa sana immoo Oromiyaa bulchaa magaalaa Finfinnee turanii. Haaluma kanaan ituma jiranii barumsaaf gara Ameerikaa Yuunivarsiitii Harvard turanii barumsarra turanii. Barumsarra erga turanii booda dhiyeenya kana gara biyyaatti deebi'aniiru. Obbo Taakkalaa Uumaan yookaan Injiinar Taakkalaa Uumaan jennu. Injiinar Taakkalaa Uumaan nama aangoo sadarkaa mootummaa adda addaa irratti nama hojjetaa turanidha. Isaan keessaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uudhaan biiroo bishaaniif enerjii Oromiyaa duratti immoo ta'aniiru. Irra daddarbee ammoo ministeera akkuma tikaaste ministeera albuudaaf enerjii kan federaalaa ta'aniiru. Achirra darbanii ammoo aangoo isaaniirra ba'uun yookaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa erga ta'anii booda immoo kantiibaa magaalaa irraatti gara ministeeraatti kan isaan darbanii. Sadarkaa ministeerummaatti erga tajaajilaa turanii booda barnootaaf gara akkuma tikaaste gara biyya Ameerikaa kanaa dhaqanii achi barachaa turanii yuunivarsiitii beekamaa Harvarditti barachaa akka turanidha kan odeessi jiru. Haa ta'uti torban kana keessa immoo akkuma jette muummichi ministeeraa aangoo kennaniifiiru. Gaafatamaa daldala fi aksiyoonaaf daldala daandii baabura Itoophiyaa ta'uudhaan hojii gaggeessaa ta'anii akka filatamanidha. Egaa fuula miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee mootummaa kan naanna'aa ture. Injiinar Taakkalaa Uumaan torban kana keessa jila pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu waliin godinaalee Shawaa dhiyaa keessa deddeemuu akkasumas Shawaa kaabaa keessa imaluudhaan piroojeektiiwwan adda addaa kan bara baajataa kana keessa cufamanii fi eebbifaman waliin imaluudhaan yeroo isaan eebbisiisaa turan akkasumas immoo yeroo isaan badhaasa jiraattota yookaan warreen bakkatti imalan irraati badhaasa fudhatan fuula miidiyaa hawaasaa adda addaa irratti adeemaati ture. Darbee immoo Injiinar Taakkalee Uumaan muudamuma isaanii kanayyuu otoo Dr. Abiy Ahmed na biraan jiru ta'e yookaan na cinaan jiru ta'e silaatiin yoona kana nama sadarkaa akkasiirra gahu ture. Hojii koon hojjedhu hundumaatti gorsi muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hedduu na gargaareera jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniiru. Kun egaa oduu ijoo torbanii jennee daawwattoota keenya kan biraan geenyedha. Kan biraa oduu ijoo torbanii jennee jaboodha akkasumas daawwattoota keenyaaf gurratti tola jennee kan qindeeffanne keessaa kabiraan ammoo godina Wallagga Bahaatti busaan walitti bu'iinsa caalaa daran hammaatee lubbuu namaa galaafataa akka jirudha. Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti akkuma beekamu waraanni waggoota 6 olii fi kan walirraa hin cinne jechuun nama dandeessisu bakkoota adda addaatti mancaatii garaagaraa yookaan rakkoo namoomaa hedduu geessiseeti jira. Lubbuu namaa galaafachuu dabalatee qabeenyi manca'uu fi akkasumas lammiileen qeef qabeenyi isaanii irraa buqqa'uuf sababa guddoo ka jedhamee waraana ture. Haa ta'uti waraana kanarratti dabalamuudhaan amma immoo
waqtii gannaa eeggachuudhaan weerarri dhibee busaa kun godinaalee Oromiyaa bakkoota hedduu jechuun nama dandeessu keessatti miidhaa jabaa geessisaati jira. Inumaayyuu daa'imman haadha daa'imman irraa miseensota maatii tokko irraa galaafachaa akka jirudha. Odeessaaleen adda addaa kan ifa bahaa jiranii. Torban kana keessa immoo godina Wallagga Bahaa bakkoota adda addaatti keessumaa naannoo bakka waraanni jiruu fi bakka daandiin geejibaa caccabee yookaan citee jiru yookaan geejibni hanqatetti wallaansa kanallee ariifannaadhaan qaqqabsiisuuf rakkoo bakka ta'etti lubbuun namootaa miseensota maatii dabalatee dhumaa akka jiru kan dhagahamee jiru. Inumaayyuu raadiyoon sagalee Ameerikaa qondaala fayyaa godina kanaa wabeeffachuudhaan akka baasetti yoo furmaanni hatattamaa dhufuu baate lammiileen keenya gaaga'ama hamaa keessa galuu akka danda'ani waraana caalaayyuu babal'inni dhibee yookaan tamsa'inni dhibee busaa kuni akka malee hawwan manguddoo fi daa'imman keenya nu jalaa fixaa waan jiruuf qaamni dhimmi ilaallatu hunduu xiyyeeffannootti kennuudhaan akka ittisuuf waamicha dhiyeessina jechuudhaan himaniiru. Egaa itti gaafatamaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kababoo yaada yookaan dhimma weerara dhibee busaa kanaa wal qabatee yaada kennaniin dhugaadha lubbuu namaa galaafataa akka jiru amanuun inumaa immoo tarkaanfii waaraa fudhachuuf ammallee daandiin geejibaa cufaa akka jiru rakkoon nageenyas haalaan akka malee mudatee waan jiruuf uummanni xiyyeeffannoo guddaa kennee mootummaanis xiyyeeffannoo guddaa kennee waan kana hatattamaan dhaabuu akka qabudha kan isaan akeekanii. Ji'a darbe keessa godinaalee Wallagga Lixaa keessaa kanneen akka aanaa Qondaalaa, Ganjii, Beegii baadiyyaasaa keessa bakkoota adda addaatti dhibeen weerarri dhibee busaa kun akka malee daran babal'atee namoota nagaa gaagaa akka jiru gabaasuun keenya kan yaadatamu ture. Egaa geetu waan kun xiyyeeffannoo guddaa kan barbaachisu waraana caalaa immoo dhukkubni dhaammatee hin dhufu. Dhimma kanaa wal qabatee mootummaan Itoophiyaa kun yaada furmaataa tattamaa godhu akka qabudha. Daandiiwwan caccabaa ta'anillee geejiba ariifannaan dhaqqabsiisuuf haala aanjessuu turre ture garuu lammiileen hedduu kana caala akka miidhamnes ittisaa fi to'annoon taasifamu akka qabu gamanumaan nutis qaama dhimmi ilaallatuutti dhaammanna. Mee oduu cinaa kee kan si cinaa jiru jiraate daawwattoota keenya biraan gahe. Oduuma dhibee busaan wal qabatuun naannoo Beenishaangul Gumuz aanaalee 22 keessatti illee torbanoota lamaan darban keessatti lubbuun namoota 5 darbuun kan dhaga'amedha. Egaa aanaalee 22 kana keessatti namoota 22,188 keessatti qorannoo taasifameen namoota 10,526 irratti dhibeen kun argamee jira. Lubbuun namootaallee ammas darbaa jiraachuu hoogganaan biirichaa Abdulrahmiin Albashir DW'tti himaniiru. Egaan keessuma godinaalee Matakkal aanaa Dibaatee fi Bulaan keessatti illee dhibeen kun babal'achaa jiraachuudha kan dhaga'ame. Qorichi daawaan akka achi hin geenyeef immoo naannoo daandii Oromiyaa fi Amaaraa wal quunnamsiisu rakkoo hamaa waan jiruuf qorichillee yeroodhaan gahuu hin dandeenye. Meeshaalee barbaachisoon illee quunnamuu hin dandeenye. Haala kana irratti ammallee gadi jabeessee hojjechuu qaba. Mootummaan qorichi achi gahuu qaban jedha. Oduun na bira jiru kanuma. Egaa oduun kan biraa kan na cinaa jiru keessaati addi bilisummaa uummata Tigraay torban kana keessa ibsa jabaa tokko baasee jira. Inumaayyuu erga hundeeffamee waggaa 50 keessatti rakkoo jabaan na mudate baranadha jechuun addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa baaseen beekseera. Waggootan 30 darbaniif siyaasa Itoophiyaa keessatti dhiibbaa guddaa uumuudhaan inumaayyuu immoo aangoo olaanaa qabachuudhaan biyya kana kallattii barbaadetti jijjiiruu akka danda'u ture. Egaa kan akka bulchaas ture. Miila nagaruu qormaanni guddaa miseensotuma isaa keessatti isa mudachuudha yookaan immoo qormaata guddaa keessa galuudha TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay kan inni ibse. Egaa dhaabichi magaalaa Maqalee keessatti torbanuma kana keessa koree giddu galaa waamuudhaan koree jiraa wajjistu waliin dhimmoota adda addaa irratti mari'achaa tureera. Dhimmoota adda addaa irratti inni mari'ate keessaa tokko dhimma lubbuudhaan yookaan immoo TPLF jiraachuuf murteessoo ta'an irratti mari'achaa akka turedha.
haa ta'uti walgahii koree gidduu galaa godhatte kana keessatti qaamoleen adda addaa TPLF akka hin jiraanneef irratti hojjechaa akka jiran inumaayyuu immoo dhabamsiisuuf yaaliin adda addaa akka jiru dhaabni kun akka diigamuuf rakkooma hooggantoonni walii isaanii gidduutti uumaniin TPLF rakkoo hamaa keessa akka galedha. Inumaa immoo hooggantoonni TPLF keessa jiran gandummaa ofittummaa malaammaltummaa akkasumas ilaalcha hankootuu fudhatama qaba ka jedhu adeemsisuurraa kan ka'e dhaabichi gaaffii keessa akka galudha jechuun mataa yookaan pirezidaantiin dhaaba adda bilisummaa uummataa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el torban kana keessa ibsa miidiyaaf kennaniin himaniiru. Egaa waraanni kaaba Itoophiyaatti osoo erga eegalamee dhaabni TPLF yookaan ammoo dhaabni adda bilisummaa uummata Tigraay kun tarree yookaan farra goolessitummaa keessatti ramadamee jira karaa mootummaa Itoophiyaa yookaan manni maree bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaa shororkeessitoota ittiin jedhee ture. Haa ta'uti waraanni sun waggoota lamaaf wayiif deemanii waliigalteen araaraa erga uumamee booda garuu walitti dhufeenyi mootummaa federaalaa fi TPLF illee amma suuta jabaachaa akka dhufe rakkoon adda addaas gidduu isaaniitti uumamee ture qabbanaa'uudhaan furmaanni akka irratti argamaa jiru. Inumayyuu darbee immoo dhaabni kun deebi'ee tarree paartii mormitootaa karaa seeraan falmatan keessatti akka galmaaniif karra saaqaa akka jiru mootummaan eeyyamni illee akka kennamee fi karaa boordii filannoo biyyaalessaatti deebi'ee akka galmaamu ministeerri haqaas kana dura gaafachuusaa nutis daawwattoota keenya biraan geenye irra. Haa ta'uti garuu keessoo isaaniitti rakkoo keessoo isaaniitti mudateen hanni gurguddoon hooggantoota dhaabichaatiin keessumaa albuudaan wal qabatee dhimmoota warqeefaa wal qabatee saamamaa akka jiran kan naannichi hooggantoonni naannichaa aangoo mataa isaaniitti fayyadamanii albuuda Tigraay qabdu qabeenya uumamaa Tigraay qabdu saamaaf saamsisaa jiru. Kun ammoo TPLF akka hin jiraanneef gufuu guddaan itti ta'eera. Waggootaan erga hundeeffamee kaaseeyyuu rakkoon akkasii kun tasa na mudatee hin beeku jechuudhaan torban kana keessa ibsa baasee jira. Egaa oduu itti aanu kan na bira jiru magaalaa Finfinnee keessatti namootni miilaan deeman daandii isaaniin eeyyamameen ala akka hin deemne waajjirri geejjibaa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Karaa daandii isaanii eeyyamameen ala yoo deeman qarshii adabamuudha. Lammata immoo konkolaachistoonni taaksii bakka magariisni jiru yoo dhaabatanii buusanii fe'an illee akka adabamanidha. Bakki isaan itti fe'an bakka marfataatti akka fe'uun irra jiraatu buusuun irra jiraatu beeksisee jira. Magaalaa kana wal duukaadha kan nuti guddisuu qabnu. Koriidarii jedhamee koriidarii amma magaalittii keessatti bal'achaa jiruu fi hundi keenya waliin taanee magaalaa keenya kunuunsuu qabna, eeguu qabna. Kanaaf kan jedhedha. Lammata irratti immoo yoo dhaaba kan akka abaaboo dhaabame maalti yoo buute illee adabbii qarshii isaa gurguddaa akka ta'e beeksisee jira. Dhimmoota misooma koriidarii wal qabatee dhugaadha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan akkatti hojjechaa akka jirudha. Haa ta'uti namoonni seera kana cabsan seerriif dambiin taa'ee jira. Dambii sana warri cabsan adabbiif akka saaxilaman egaa torban kanuma keessa daawwattoota keenya biraan geenyerra. Oduu ijoo jennee jabaa jennee kan daawwattoota keenya biraan ga'uuf jirru ammoo Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uudhaan waggoota lamaa ol kan tajaajilaa turan ministeera albuudaaf enerjii duraanii ambaasaaddar Dr. Injiinar Silashii Baqqalee gadaan hojii isaanii xumuramuudhaan gaggeeffamaniiti jiru achirraati. Torban kana keessadha kan dhaga'ame geetu Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dhimma hidha haaromsaa irratti nama jalqabaa ta'anii falmii adda addaa dhaabbilee fi hooggantoota mootummaa adda durummaan nama falmaa turan Ameerikaatti ambaasaaddara ta'uudhaan ammoo tajaajilaa kan turan Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa bara hojii isaanii xumuruudhaan gara biyyaatti waamamuu isaanii torban kana keessa imbaasiin Itoophiyaa kan Ameerikaa jiru torban kana keessa beeksiseera. Egaa fuula miidiyaa imbaasicharraatti akkuma arguuf yaallatti geetu yeroo
isaan Dr. Injiinar Silashii Baqqaleetiin gaggeessan inuma ammoo uummanni yeroo galateeffatan hawaasni naannaa sanaa yookaan diyaaspooraan Itoophiyaa naannaa sana keessa jiran yeroo isaan galateeffatanidha. Dr. Injiinar Silashii Baqqalaanis haasaa taasisaniin raawwii hojii waggoota yookaan turtii yeroo isaanii keessatti wal qabataniin haqummaa fi dhuguma Itoophiyaaf dhaabbannee dhimma Itoophiyaa irratti haga dandeenya hojjenne irraa jechuudhaan galateeffatanii jiru. Kana dura gaa miidiyaaleen adda addaa nullee ka gabaasaa turre Injiinar Silashii Baqqalaan kun fedhii isaatiin aangoorraa akka ba'an karaa toora miidiyaa hawaasaa X yookaan Tiwiitarii isaaniitiin ibsaniitti turani. Inumaayyuu immoo hojii mootummaa kan jedhamu tokkorraayyuu keessa kan galle kana dura bakkoota adda addaa keessa hojjetaniiru. UN keessatti hojjetaniiru. Dhaabbata adda addaa keessatti gaafatama gurguddaa nama hojjetanidha Injiinar Silashiin. Amma garuu kana booda maatii koof jiraachuun barbaada. Inuma ammoo dhaabbilee akka UN fi UN'n alallee yoo jiraate dhaabbilee idil addunyaa biroo waliin hojjechuuf qophiidha jechuudhaan egaa torbanoota sadii darbe keessa yoo dogoggoruu baadhe Injiinar Silashii Baqqalaan ibsaniitu turanii. Haa ta'u immoo gama imbaasii Itoophiyaa kan Ameerikaa jiruun ammoo oduun bahee fi wanta achirratti mul'ate immoo gadaan hojii isaanii xumuramee gaggeeffamuudha. Geetu mee oduu ijoo kan bira jiru kan biraa jiraate daawwattootaan gee. Oduu gara xumuraan bira jiruutiin Itoophiyaan yaa'ii idil addunyaa kan maqaan faayinaansiin misoomaaf jedhu dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin mallatteesseera jette torban kana keessa. Egaan yeroo jalqabaafidha kan wanti faayinaansiin misoomaaf jedhu kun kan waliin mallatteessite. Dhimma kana irratti walga'iin dura adoolessa 22 hanga 26tti ni ta'ama jedhamee eegamaa jira. Waliigaltee sana gama Itoophiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniin ergamaan addaa kan ta'an Ambaasaadar Tasfaayee Ilmaa dhaabbaticha irratti itti aanaa itti gaafatamaa dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa Liijuwaantu mallatteesse waliigaltee sana kan mallatteesse isaan. Egaa Itoophiyaan amma erga waraanni waggaa lamaas dhaabbate jedhamee kan kaaba Itoophiyaa kun jechuudha. Xiqqoo ishee adeemsi dippiloomaasii fi gama diinagdeetiin dhaabbileewwan faayinaansii adda addaatti sosochiin tokko tokko dhugaadha mul'achaa jira. Inuma ammoo miseensummaa BRICS illee baranuma itti dabalamuun egaa faayidaa addaa akka qabaatudha kan Itoophiyaan ibsaa jirtu. Dhimmoota faayinaansii wal qabatee egaa deeggarsi adda addaa dhimmuma kanaan akka laatamaa jirudha. Inuma ammoo torban kana keessayyuu Ministeerri dhimma alaa Ayirlaand as dhufuudhaan dhimmoota adda addaaf kan oolu deeggarsa doolaara kitila 15 ol Itoophiyaaf gumaacheera. Dhimmi faayinaansii wal qabatee egaa Itoophiyaan waliigalteewwan adda addaa mallatteessaa jirti geetu. Egaa oduu ijoo jennee daawwattoota keenya biraan geenye mee kana fakkaata daawwattoota keenya egaa oduu ijoo kan torban kanaaf jennee asumaan goolamna. Mee geetu daawwattoota keenyatti nagaa nuuf dha. Egaan daawwattoota keenya oduu ijoo kan torban kana guutuu walitti corree cuunfinee kan isin biraan geenye kanarraa kana fakkaata. Ani Geetuu Alamaayyootii waa'ee Baayiluu Nachoon waliin turre ogeessi kaameeraa Habtaamuu Barraati. Torban nagaa keessa jiraadhaa.